Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App. Akkam jirtu nagaan koo kabajaaf jaalala lafa jirtan hundumaa isiniif haa ta'u jecha har'a barnoota gabaabaa fi hedduu isin gargaaru isin qabadhee dhufe. Hanga dhumaatti na hordofaa. Viidiyoo kana laayikii akkasumas biloonni aanan subscribe gochuu hin dagatinaa. Kanatti nuti irra hojii ilaallu bilbilli keenya daddafee chaarjii gochuu yoo baate tokko bilbilli keenya dafee chaarjii godhu irra oolee bulee chaarjii nu gochuu hin danda'u jechuudha. Kana siitingii bilbila keenyaa sirreessuu qofaan akka isinitti sirreeffattan isinitti agarsiisa. Kana gochuuf siitingii bilbila keenyarraa seennee yookiin siitingii bilbila keenyaa irra kilikii goonee gara keessaa seennee baatirii rendaa divaayis kan jedhu barbaanna. Baatirii rendaa divaayisii akkuma argine irratti kilikii goonee gara keessaa seenna. Baatirii rendaa divaayisii irratti kilikii gootanii gara keessaa gaafa seentan fuula kana isiniif fida. Tarii bilbilli keessan sarfeessa kana qabaachuu dhiisuu danda'a. Isin garuu baatirii bakka jedhu barbaadna jechuudha. Bakka baatirii jedhu fakkeenyaaf baatirii kan jedhu lafa kana jira. Baatirii kan jedhu irratti kilikii goonee keessa seenna. Baatirii kan jedhu kilikii goonee keessa seenna. Erga baatirii irratti kilikii gooneen booda fuula kanaan nu baasaa ol harkifannee kaanee yookiin siitingii more baatirii siitingii kan jedhu barbaanna. Or more baatirii siitingii kan jedhu barbaaddu jechuudha. Diiteelii keessa seenuudhaaf. More baatirii siitingii irratti kilikii goonee ammallee gara keessaa seenna. Keessaa gaafa seenne fuula kana nuuf fida. As jira fast charging kan jedhutu jira. Fast charging kan jedhu kana cufaa ta'e taanaan bilbilli keessan dafee guutuu hin danda'u jechuudha. Kana banaa goonaan salphaatti dafee isiniif guutuu yookiin fuul isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Parsantii 100 isiniif guutuu danda'a. Inni kun isa tokkodha. Inni biraanii akkanuma gara duubatti deebinee yookiin gara duubatti deebitanii asii gadi harkifattanii gara duubatti al takkachaa baak gootanii asii gadi harkifattanii bakka kana dhuftanii baakgiraawundii limiit kan jedhu kana baakgiraawundii yuuseejii limiit kan jedhu kana irratti kilikii gootanii warreen jalqabarra kan jiru banaa taasisuu qabdu jechuudha. Jalqabarra kan jiru kana banaa ta'uusaa cheekii gochuu qabdu jechuudha. Sababiin isaa appilikeeshiniin garaagaraa gaafa bilbila keenya chaarjii ta'u akka inni bilbila keenya duubatti hin harkisneef jechuudha. Jalqabarra kan jiru banaa taasisuu qabdu jechuudha. Kan jalqabarra jiru kun banaa ta'uutu irra jiraata jechuudha. Put unused app to sleep kan jedhu kana jalqabarra kan jiru banaa ta'uutu irra jiraata jechuudha. Kana banaa godhattu jechuudha. Kana lamaan sirreeffatan taanaan salphaatti bilbila keessan chaarjarii irra akkuma keessanii salphaatti ariifatee chaarjarii isiniif guutuu danda'a jechuudha. Warri bilbila keenya chaarjarii nu jalaa harkifateettanii gaafii garaagaraa gaafattan siitingii kana salphaatti sirreessitanii solfi godhachuu dandeessu. Itti gargaaramaa laayik gochuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura yeroo gaarii.